sirna galmees dhaabbilee miti mootummaadhaa jiru buleessa godhachuudhaan dhaabbata galmaa'ee heera mootummaatiin seeraan rijistar ta'ee beekamtii guutuu argate. Oduu nuti jirru pirezidaantiin boordii keenyaa akka dubbatanitti namni sadeen san keessa kabiyyaan jiraatu, kabiyyaaf jiraatu, kabiyyuma jiraatu ta'uun nurra jiraatu. Nuti mataa walitti dursu kanneen jiruuf jireenya uummata keenyaa gadadoo oduu agarru hojiin hidhii xuuxaa ba'uun nurra jiraatu. Kana waan ta'eef dhaabbanni kun yeroo hundaa'u biiroon Oromiyaa keessa jiran waajjira pirezidaantii kaasii hundi isaatu dhimmi seektarri kun ilaalatu kan nu wajjin jiru ta'uu beekutu nurra jiraata. Kan ammoo bu'uura godhachuudhaan qaruuteen gameettiin Adde Sa'aadaa Toofiq bakka buutuu biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan nu jidduutti argamanii jiranii hamilee naa kennaadhaaf. Waa'ee Adde Sa'aadaa hedduu jechuu dandeenya. Namni bahaa kana jiru Sa'aadaan namni wallaalee jiru baga nagaan nu dhuftee siin jenna Adde Sa'aadaa. Akkasumas kana qofaa miti. Dhaabbileen abbootiin qabeenyaadha. Rakkoon uummata keenya mudate kana asiif achi burraaqnee qofa oduun ta'e tumsa waloo keenya argachuudhaan gargaaruu qabna, hundeessuu qabna kan jedhanii of kennanii maallaqa guddaa baasanii sagantaan har'aa kun akka takka miidhagu kan nu taasisan abbaa qabeenyaa guddaa gorsaa keenya kan nuti itti jalatti mataa qabannu Haaji Yaayaa Adam as keessatti nu biyyoota argaman jiranii ispoonsara waan miidhagee kana hunda sagantaa irraa kanaa kan nu godhan tokko isaanii hamilee naa kennaadha. Abbaan qabeenyaa kun abbaa qabeenyaa keessaa biyya alaatti ispoortii godhuudhaan biyya keessaa alatti ispoortii godhuudhaan biyya alaatti fiduudhaan kaampaanii gurguddaa biyya boonsisu addunyaa kana jijjiiruu danda'u yaada bilchaataadhaaf guddaa nama qaban waan ta'aniif jecha baga keenya taatee siin jenna Haaji Yaayaa. Akkasumas qaruutee gamees kan ta'an biyya ormaa keessatti luka isaanii laffa'uudhaan qabeenya guddaa sooratanii biyya isaa keessatti hojjechaa kan jiran jaadataa Junaydii yookiin Muraadii Junaydidha. Baga keenya taate jennaan isaanis hamilee nuu kennaadha. Sadaffaarratti abbaa qabeenyaa keenya Dirreedawaatti kan argaman Abdii Kamal innis ispoonsara sagantaa keenyaa kanaati galatoomii jennaan. Walumaa galatti dhaabbileen miidiyaadhaan karaa qaxxaamuru fagoo deemtanii dhuftan Dirreedawaarraa, Hararirraa, Faana as nu jidduutti argamtanii sagantaa kana miidhagsitan hundi keessan ulfaataa jennaan. Kanaa ol garuu kan nama gammachiisu uummata keenya, uummata bal'aa kan rakkoo gadadoo san keessa jiru dhaabbatee eeguun ilmaan kiyya nu baasa jedhee nu eeggatu kana isaaf abdii taana jenneeti kan murannee yeroo keenya qusannee isinis yeroo keessa guddatanii asitti argamtan bilaashii miti seenaa hojjechuudhaaf asitti argamtanii isin hundi keessan ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Ani sagantaa asumara xumuraa karaa maamilaatiin deebisa ulfaadhaa.